waa'ee neither nor either or halaallu ta'a jechuudha. Garuu yeroo dhuftu malee not only but also nor or and none but kayyoo kana yeroo dhuftu halaallu ta'a. Garuu har'aaf ammoo neither nor fi either or kayyoo kana laalla noortu faana beera ta'e. If to subject add with neither nor either or not only dot to z asitti himaa gala but also kayyoo kanaatu itti aanee jechuudha. Himni eegas galee booda ani but also kayyoo kana itti aanee jechuudha. Nor or akkuma beektan jechuudha. Tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Garuu har'aaf immoo neither fi either kan laallu ta'a noortu faana beera. Then verb will be according to nearest subject dhufti jechuudha. Eenyutti isaan subject irratti hundooftee jechuudha. Okay, neither Ram nor Sham has come jedha. Walii galee verbiin akka eenyu dhuftee akka maqaa itti dhaloo jiru, maqaa itti dhalaahee jiru the nearest subject. Walii galee barattoota. Nearest subject ogaan fakkeenyaaf ammaan tana Rama nor Sham kennuun kana Sham yoo maali nama tokko mire sababa nama tokko ta'eef jechuun has fudhata. Silaa Sham yoo kun amma asitti plurality bakka tana maaltu gala jechuudha. Bakka haasi tana haabii gala ture jechuudha. Saniifu Shamiin kun waan singularity ta'eef singular verbii fudhata jechuudha. Haas qaba. Okay. Inni lammaffaa maal jedha? Either jedha. Rama or his friends. Gartee barattoota. His friends qayyoo maali? It is plural. Akkuma agartan kun asitti plural jechuudha. Akkuma beekamu yoo maqaa irratti s'in takkaa'u s'in dabalame plural ta'a. Garuu verb irratti ammoo verb irratti maali yoo s yookaan s'in dabalame maal taati verbiin sanii singular taati jechuudha. Kan inni beektan jiran yaada. Yoo kanaatis nu hubachiisuu qabdan jettan komantiiraan nu beeksisaa. Amma sababa his friends qayyoo kun plural ta'eef jechuudha. Verbiin asitti aantee dhuftu maal ta'uu qabdi? Plural ta'uu qabdi jechuudha. Walii galee kun akkuma agartan either Ram or his friends have come. Okay. Isa sadaffaa ilaallu gaa. Sadaffaa maal jedha? Has Rama or Sham come jedha. Amma kun gaafa maali jechuudha? Gaafa questionii ta'u, gaafa gaafii ta'u jechuudha. Gaafa gaafii ta'u akkana jechuudha. Haasiin ta'e eenyu isa kana baan. Isa kana. Isa kanatti aantu verbiin maqaan maali? Verbiin maqaa itti aantu san hordofti jechuudha. Maqaan san plural yoo ta'e verbiinis plural ta'uu qabdi. Maqaan singular yoo ta'e verbiinis singular ta'uu qabdi. Okay. Rule inni jaffaadha jechuudha. Maali? Seerri jaffaan neither of qayyoo. Neither of means not one from two. Walii galee barattoota. Neither of jechuun maal jechuudha jee? No one from two. Waa lamarraa tokkollee waan ta'in jechuudha. Eenyu neither of jechuun. Garuu immoo none of jechuudha. None of jechuun ammoo none of means no one from more than two. Wanta lamaa fi lamaa ol ta'e tokkorraa ka tokkollee hin fudhatin maal jennaani? None of jennaan. Garuu immoo wanta lama ta'erraa yoo tokkollee nu hin fudhatin takkaa'uu hin hammatamin maal jennaani? Neither of jennaan. Fakkeenya ilaallu. Neither of his four sons looked after him. Maal jee? Neither of his four sons looked after him. Ijoolleen isaa afranuu jechuudha. Ijoolleen isaa afranuu jechuudha. Ilma dhiironni jechuudha. Isa hin fakkaatanii, abbaa hin fakkaatanii. Garuu ammoo asin maal jee? Afurii. Garuu asirraa tokkollee hin fakkaatan jechuusaati mire. Haa isaa neither kana maaliif itti fayyadamnen yoo lama ta'e wanni isaan lama yoo ta'e itti fayyadamu. Lamaan san keessaa tokkollee kan hin ta'e yoo ta'e. Kun amma afurii mire saniifuu maaltu galuu qaba bakka sana jechuudha? None of galuu qaba. Saniifuu kun maali? Incorrect jechuu sirrii miti. Yoo neither of jee. None of yoo jee it is correct. None of his four
Saanis ilmi isaa jechuudha. Akkuma beektan san jechuun dhiira. Looked after him isa hin fakkaatanii abbaa hin fakkaatanii afran ijoolleen dhiirota isaa abbaa isaanii hin fakkaatanii abbaa hin fakkaatanii jira. Incorrectly jechuudha tokkolleen isaanii jechuudha. Okay, either ofii fi waan ofii gaafataa ta'u maali garaagarummaan isaanii? Either ofii maaliif itti fayyadamna? One out of two laal tokko lama keessaa tokko jechuudha. Neither ofiin lama keessaa tokko illee jechuudha. Either of gaafa jennu immoo lama keessaa tokko. One of gaafa jennu immoo hedduu keessaa tokko jechuudha. More than two keessaa tokko. Kafilattu ta'a jechuudha. Tokko kaa fudhannu takka hammatu ta'a jechuudha. Okay. Either of the five members is at fault. Gaafa jedhuma it is incorrect jechuudha. Maaliif incorrect ta'e? Either of maal qofaa fayyadamneen yoo wanti san lama ta'e keessaa lamaan san keessaa tokko jechuudha. Lamaan san keessaa tokko jechuudha. Waan ofiin ammoo waan of jechuun wanta lamaa fi lamaa ol ta'e keessaa abba tokko filannoo ta'a jechuudha. One of the five members is at fault. Kayyoo kun it is correct jechuudha. Maaliif waan ofiin maaliif fayyadamneen? Wanta lama ol ta'e keessaa tokko filanne jechuudha. Wanta lama ta'e keessaa immoo tokko filanne maali jennaan? Either of jenna. Either of wanta lama keessaa tokko illee filanne gaafa jennu maali? Tokko illee hin fudhatne waan hammatamne maal jennaan? Neither of wanta lama keessaa. Wanta lamaa fi wanta lama ol ta'e garuu tokko illee hin filanne maal jennaan? None of jennaan. It is enough for today. Let's call it a day. Arrabnu bukaa saniifuu asirratti dhaabu kan yeroo dhuftu immoo asirraa kaanee itti fufnu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan afeeraa teenya. Thank you so much. Yoo